Bunni gaaddisa jalatti tolaa barmaatiin jedhu jijjiiramee gaaddisaan alatti sakka gaariitti oomisha akka kennu hojiin agarsiisuun danda'ameera jedhame. Abdii Gadaa gabaasa dabalataa akka taanutti qindeesseera. Kunis kan jedhame imala jilli pirezidaantii bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa gara lixa Oromiyaatti taasiseen ooyiruun bunaa wayita daawwatamutti. Godinni Gujii lamaanii akkuma biyyaattuu oomisha bunaatiinis godina beekamu. Godina bunaan beekamu kanatti hojiin oomisha bunaa maalirra akka jiru ilaaluudhaaf jilli pirezidaantiin durfamu kun maasaa qonnaan bultoota tokko tokko itti gorees odeeffateera. Godina Gujii ganda Anfaraarratti fi godina Gujii lixaattis ooyiruu adda dureewwanirra imaluudhaan qonnaan bultootaa fi mootummaan fuulaa fuulatti milkii dabarsanii fi fuulduraaf waan ta'uu qabu waliin haasa'aniiru. Taaddasee Iyyaasuu jedhama. Qotee bulaa Anfaraaraa nama 8 kilaastera walta hidhanne koree 4 qannaa kanaaf akkasii hojjetaa jira jechuudha. Buna hektaara amma kiyyaa hektaar 10 kamma oomisha irra jiru jechuudha. Kan jaraa walitti amma kaasii qabamee gaachi hektaara 1000 walta qabaasii kaayee egaa xuuxaatitti ka jiru hektaara 1000. Kaduraan dhaabame kun amma tureera. Egaa waggaa 10 geera. Kamma immoo baalmeera walta ogeessi nu gorsaa kana roga didiqa kana itti dhaabaayedha. Isaan kadhaan nama waggaa 4 jechuudha 4 ga 5 qabu. Ka garan jiru kun duraan 12 waggaa 12 kan waggaa geera jechuudha. Anoolu Qambarii jedhama. Jiraata ganda kanaati. Kanaan dura naannoo kanatti bunni umriin isaa darbee deemuurraan kan ta'e oomishtummaan isaa baay'ee gad bu'ee ture. Kanarraan kan ka'e muuxannoo bakka adda addaa mootummaan nu geessee barsiisee fi aanaa kanuma keessattuu naannoo Uyirtuu Caffee jedhamutti jira. Buna naannoo sana jiru laallee kaanne warri waajjira qonnaa ogeeyyoonni jechuudha isaan deeggarsa ogummaa nuuf kennaneen buna kana dhaabnee kaanee kanaan geessisneerra jechuudha. Kanaafuu yeroo duraa kuntala 7 yoo baay'ate kan argan hektara gurgurra. Bara kana garuu amma kuntala 13 12 tuqaashanii qishiraan argannaa ispeeshaaliidhaan amma 40 argachaa jirra jechuudha. Waggaa meeqa faasaa? Lammaffaadha. Hektaar 8 qaba. Galiin kee meeqa waggaatti? Amma tunoo jalqaba irratti jira. Gaariidha. Hunduma isaa amma argadhe jechuudhaaf bara kanaadha. Oomishni baay'inaan kan naa kennu jedha. Akkamitti baga argatte? Asitti hojii misooma bunaarraa ibsa kan kennan hoogganaan biiroo qonnaa Oromiyaa obbo Geetuu Gammachuu barana gama bunaatiin bu'aan gaariin akka argamus himanii ilaalcha gaaddisa jalatti malee bunni hin ga'uu jedhu cabsuun gaaddisaan alattis buna oomishuun akka danda'amus mirkaneeffanneerraa jedhan. Buna kana keessatti bunummaan gaaddisa jalatti jedhameetu kan beekamu waan ta'eef bunamma walaaltan gaaddisa tokko illee danda'u. Gaaddisaan alatti bunni ta'uu akka danda'u kan nutti agarsiise ta'uu isaati jechuudha kan ilaalu. Gama biraatiin buna qofaa miti amma kan gaggeessaa waan jiru as keessatti warqeetu jira. Kannisni jira. Kannisni bunni warqeen kun waliin deemu. Kannisni buna kanarraa abaaboo isaa asuma fudhatti. Asuma abaaboo fudhattee achitti deemtee kan dammoo hojjetatti. Buna kana immoo hindi qaanumsite jechuudha. Deebistee immoo bunicha qaanumsite jechuudha. Baay'ee karaa baay'ee productive ta'een bakka hundarratti yoo akkasitti kan deematoo jiru jechuudha. Naannoo bunaati irratti. Kanarraa ka'ee amma hojiin buna irratti jalqabnee nuti jirru kun hojii kanaan dura akkuma gaaddisa qofa laallee deemnu sana keessaa baanee gaaddisaan alatti bunni ta'uusaa kanatti mirkaneeffannee ittiin deematoo jiru akka kabajamoo pirezidaantii sira kaastan kwaalitii irratti hojjechuun nu hafaama. Qotee bulaan amma carraan mootummaan nu kennu isinillee immoo amma oliiraan dhuftanii qotee bulaa jajjabeessuudhaaf qotee bulaan akkana akka jijjiiramu gorichaan dhuftanii gaasitti nu laaltaniif galatooma isin jenna waan isi eebbisu karaan keessanii ka eebbaa haa ta'u jenna. Akka ganda keenyatti nama 19 gahaa buna kana dhaabuudhaan. Kanaafuu an ofiif hojjedhee satisfaayi ta'e namoonni hojjetan baay'ee gammadaa jira jechuudha. Garuu daftee ekspoortara taatee arguu barbaada. Laceessisan eeran deeggarsi mootummaallee deeggarsi ogeeyyii aanaa fi
waajjira qonnaa amma Oromiyaatti kan jiru amma federaalaatti kan jiru deeggarsi keessan yoo jiraate hin galla. Maaliif yoo investara taate booruu muka. Maa gufaltu. Yeroo jalqabaatti buusee moo lammaffaa? Yeroo bara darbe xiqqaadha. Barana oomisha baay'ee kan naa kennu jalqabe.